Aawonni dabtaroonni asmaatanyoonni ati abdatte yookiin immoo baay'een ati qabdullee hammeenya sitti dhufu kana jala si oolchuu hin danda'anii jedha. Mana kiristaanaa keenya keessatti dabtaroonni xonqaawonni asmaatanyoonni kaleessa akkamittiin osoo isaan irratti hin beekamin mana kiristaanaa keessa macaafa dabtaraa macaafa xonqaayii ol kaahanii akkamittiin akka isaan ijoollee waaqayyoo ittiin hidhaa turan ifa baheera. Macaafa xonqolaa dabtaraa ta'uusaa immoo akka hin beekamne akkamittiin akka isaan dhoksan waliin laalla. Waldaan yookiin immoo manni kiristaanaa kaatolikiis fannoo ni qaba. Siiliin qulqullootaas achi keessa ni jira. Akkaataa waaqeffannaa keenyatu gargari malee bataskaanni isaanii bataskaana keenya fakkaatee ijaaramaa jira. Kanaafuu kan keenya jennee fudhannaare miti. Osoo hin beekin osoo hin hubatin siilii qulqullootaa waan jaalataniif qulqulloota waan jaalataniif dirsaana qulqullootaati jedhanii dirsaana daabiloosiin kan bitan hedduu isaanii jiru. Waaqayyotti kan amantan yoo taatan dhimma kanarratti duula sagalee ta'a mana kiristaanaa keenya. Manni kiristaanaa keenya rakkoo guddaa keessa jirti. Qormaata hedduu keessa jirti. Gubbaadhaan macaafni qulqulluun kaa'ame jalaan macaafni dabtaraa kaa'ame mana kiristaanaa keessa jira. Kitaaba dabtaraa bittuuf hin jiru kanaan booda. Waan ati kitaaba xonqolaa bittee mormatti hidhattuuf hin jiru kanaan booda. Mormatti hidhachuu yoo si barbaachise fannoo gooftaa hidhadhu gahaadha. Dhiigni isaa kan irratti dhangala'e. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Addaamii fi ijoollee Addaam hundumaaf bilisummaa dhugaa kan ittiin kenneef inni gahaadha. Wanta morma keenya irratti morma ijoollee keenya irratti hiinuuf hin qabnu. Bakka nu gaheera argineerra firii isaa. Nu gaha jedhaa dhaabaa. Bakka nu gaha jedhaa irratti duulaa sagalee ta'a fi mana kiristaanaa dhaaba. Gurguruu yoo barbaachise macaafni qulqulluun haa gurguramu malee irraafaminaa. Hin sodaatinaa mana kiristaanaa keessatti kuni ta'e mana kiristaanaa keessatti suni ta'e jedhamee oduun gaafa odeeffamu irrifatinaa amantaa keessan hin jibbinaa maaliif manni kiristaanaa qulqullaa jirti malee xuraa'aa hin jirtu xuraa'ummaati mana qulqullummaa keessa warra xuraa'onni mana qulqullummaa keessa wanta kaa'antu bahaa jira malee manni kiristaanaa xuraa'ummaa hin qabdu qulqulleettidha warra xuraa'aniyyuu kan qulqulleessitudha. Kanaafuu raafamuun nurra hin jiraatu. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከበጀምቶታ ፊ ጃለተምቶታ ማቲ ዋቀዮ ijoolleen tawaayidoo hundumti keessan lafaa fi bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu galannii fi ulfinni waaqayyoodhaaf haa ta'u ani nagaa kooti. Guyyaa har'aa kana viidiyoo kana keessatti kan waliitiin ilaallu wanta nama gammachiisu wanta nama gaddisiisu waa lama kan of keessatti qabate. Hundumti keessan viidiyoo kana sheer gochuudhaan laayik gochuudhaan namoota hunduma biraa akka qaqqabu naa taasisa. Sagalee kana gaafan dubbadhu jecha kana gaafan dubbadhu namoota baay'ee gammachiisuu danda'a namoota baay'ee immoo gaddisiisuu danda'a. Mee jalqaba irratti macaafa qulqulluudhaan isinii dursa. Macaafa Isaayyaas boqonnaa 47 lakkoofsa 9 irratti sagaleen waaqayyoo akkana jedha. Guyyaa tokkotti wanti nama sodaachisu lama sitti dhufuun isaan ooluu jedha. Innis ijoolleen ati jaalattu ijoolleen kee yeroon itti si jalaa fudhatamanii fi haadha hiyyeessaa ta'uun kee hin ooluu jedha. Baay'ee ulfaataadha. Ijoolleen ati jaalattu si jalaa fudhatamuun haadha hiyyeessaa ta'uun amma akka ulfaatu laala. Xonqaawonni dabtaroonni asmaatanyoonni ati abdatte yookiin immoo baay'een ati qabdullee hammeenya sitti dhufu kana jalaa si oolchuu hin danda'anii jedha. Maal jechuu barbaadeeti? Egaa yeroo ammaa kana manni kiristaanaa keenya qorumsa guddaa ciniinsuu guddaarra jirti. Ijoollee ishee kan ta'an
dhiiga Kiristoosiin kan bitaman Waaqayyo gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos isaaniif jecha kan fannoorra oolee 6,666 garafamee gonfoo qoraattii mataatti gonfatee gonfoo dhugaa gonfoo jireenyaa nuu kennuudhaaf nuuf jecha aarsaa kaffalee mana kiristaanaa keessa dhugaadhaan akka jiraataniif isaaniif eeyyame nuuf eeyyame namoonni hedduun ijoolleen Waaqayyoo ijoolleen mana kiristaanaa jalaa fudhatamaa jiru. Dhiphina keessa jiru, rakkina keessa jiru. Maaliidhaan rakkatanii, maaliidhaan ciniinsifatanii, xonqaayii warra hojjetanii, dabtaraa warra hojjetanii, asmaatii warra hojjetanii mana kiristaanaa keessaa hedduu isaanii ari'atamanii bahaniiru. Seera keessa deebii boqonnaa 18 lakkoofsa 9 irraa kaasnee gaafa dubbisnu ati biyya Waaqayyo siif qopheesse sanatti galuudhaaf yeroo jirtu warreen amala badaa akkanaa qaban wajjiniin hidhata hin qabaatin jedhu. Duumessa ilaalanii ayyaana beekna kan jedhan, warra qoricha namatti godhan, warra qaalluu waaqessan, warra afuurota du'ootaa waaman ekiraa dubbistuu, summii kan namatti godhan, kan nama dawweessan, kan nama ajjeesan saba kee keessatti hin argamini. Namoonni kana godhanii argaman jiru taanaan isaan saba sana keessa abaaramuudha, ciiggahuudha jedha Macaafni Qulqulluun. Amma egaa kan raawwachaa jirutu kanadha. Kanaaf mana kiristaanaa keenya keessatti dabtaroon, xonqaa'oon, asmaatanyoon kaleessa akkamittiin osoo isaan irratti hin beekamin mana kiristaanaa keessa macaafa dabtaraa, macaafa xonqaayii ol kaahanii akkamittiin akka isaan ijoollee Waaqayyoo ittiin hidhaa turan ifa baheera. Isumayyuu akka isaan irratti hin beekamneef bifa kamiin akka isaan kitaaba kana mana kiristaanaa keessa ol kaa'an. Namni mana kiristaanaa keessa seene hundi akka fuudhee dubbisu macaafa xonqolaa dabtaraa ta'uusaa immoo akka hin beekamne akkamittiin akka isaan dhoksan waliin laalla. Namoota baay'een gaafii kan itti ta'ee jira dhimma kanaa wal qabate. Silaa'oo fannoo gooftaa qabaa, silaa siilii qulqullootaa qabaa, akkamittiin kitaaba dabtaraati xonqaayiidha jennee addaan baasuu dandeenya jedhanii namoonni hedduun sooshaal miidiyaa irratti yeroo kana kan deemaa jiru ilaalanii koomenti gochaa jiru. Akkamittiin akka isaan haguugan waliin ilaala. Mana kiristaanaa keessa macaafni dabtaraa ammas dhokatee jira, bahuu qaba. Mana kiristaanaa keessa qofa miti. Iddoo biraattis dhokatee jira, eessatti dhokatee jira kan jedhu waliin kan laallotaa isa dura garuu galaa lubbuu keenyaaf kan nu ta'uu danda'u, gara jireenyatti kan nu fiduu danda'u hojii eebbaa tokko waliin ilaallee deebina. Akkam fayyaa jirtu? Nagumaan jirtu? Fayyaa keessanii? Nagaadha akkam? Maal taatani? Luka keessantu sin dhukkuba? Baay'ee sunirra tureera ammam ta'e darga sin dhukkuba jalqabe? Ji'a tokkoo fi kana torbanii deema. Gubeetti gidduu mara na waraana, na nyaata, na nyaatuma na hojjetu beeku. Mana yaalaa yoo deemtan qorichi hin jira miti mana yaalaa? Gizeedha ishee sigaararuu fudhadhu maana fayyadne ginoo ficee amma ishee kiniini. Haa kiniini isinii kennanii turanii? Kara meeqa tamaa sanbaati gaggabaa. Haa marfee isinii hin kennine? Marfee nuti kiniini naa kenna. Kana qabaame? Sochilaa gahaa. Lakkaa birrii kana mee? Bakka adiisa rakkoon qabu tigisti taayee jedhamti. Birrii 3,000dha.
yeroo darbe viidiyoo irratti yeroo wiilcharii isinii kennu sana argite abbaa kana gargaaruun qabaa na jajjabeessi naan jetteeti birrii kana kan ergite waaqayyo isin amaaru kunoo adaraan kun isin qaqqabee jira amma danda'ametti mana yaadallee ittiin deemtu waaqayyo si faana haa ta'u dhufnee isin gaafanna waaqayyo isin amaaru. warra nu qarqaaru kana waaqni Rabbi ammallee nu haa guddisu. Amiin amiin. Rabbi dhiyana narsaamne nu hasaabanii dhiyana narsaamne akkanumatti isaan haa guddisu waaqni keenya waan hiyyachaa waaqni keechan Rabbiin nu haa jiraachisu. Misgaanaa isaaniitu waan hin balleessin hoggaan du'ellee misgaanaa isaanii hin balleessin Rabbi. Akkuma argitan egaa abbaan kuni baay'ee dhukkubsachaa jiru yeroo ammaa kana guyyaa kaleessaa dhaqee dubbisee jira. Kanaan dura guyyaa tokko dhaqee jajjabeessee rakkoo isaanii erga natti himataniin booda isinitti himuun kiyya yaadatama. Isinis rakkoo abbaan kun keessa jiru ilaaltanii argitanii waaqayyoon isin haa eebbisuuti wiilcharii bittaniif jirtu. Wiilcharii sana akkuma geessee kennee fi gammadanii narraa fudhataniin booda ji'a lama booda guyyaa kaleessaa deebi'ee gaafan naqu namoonni yeroon isaan gargaaru argan na beekan maaloo bar abbaan kun rakkoo akkasii keessa jiru naan jedhanii gaafanitti goree ilaalu bifa kanaan dhukkubsatanii jiru. Kanaafuu isaan qofa osoo hin taane bifa kanaan namoonni hedduun rakkatanii fi dhiphatanii kan jiran hedduu isaanii waan jiraniif namoonni hojii barakataa kanarratti hirmaachuu barbaadan karaa keessaa na dubbisuudhaan hojii eebbaa galaa lubbuu keenyaa kan nuuf ta'uu danda'u hojii eebbaa kana waliin haa hojjennuun ergaa kootiidha. Lakkoofsa bilbilaa yoo barbaadan 992768751 naa bilbiluudhaan waasaappiidhaan telegiraamiidhaan himuudhaan na dubbisuu dandeessu. FB dhaanis na dubbisuu dandeessu. Egaa gara ajandaa keenyatti adeemna. Samoona kana sooshaal miidiyaa irratti karaa feesbuukii isaa ta'u karaa adda addaa argaa jirtu. Macaafni xonqolaa mana kiristaanaa keessaa bahee qabamee jira jechuudha. Kun immoo kan ta'e hirmaannaa amantoonni Ortodoksii warri dhugaan mana kiristaanaa qulqulleessuudhaaf jabaatanii cimanii dhaloota dhufuuf mana qulqullummaa ishee dhugaa duuka bu'ootaan kan bu'uureffamte waaqayyoon kan jaalatee fi waaqayyoon kan kabaje dhalootaaf dabarsanii kennuudhaaf amma carraa qabanitti fayyadamanii hojii mana qulqullummaa waaqayyoo qulqulleessuu warra hojjetantu hojii hammeenyaa kana gabbaase. Isaaniif kabajni ni ta'a galatoomaa jennaan. Ammas itti fufaa. Ammas taana boru hojii xuraawaa mana qulqullummaa waaqayyoo keessatti raawwatu kana gadi baasuuf salphisuudhaaf duubatti hin jennu. Egaa gara ajandaa keenyatti deebinee gaafa laallu kitaabni xonqolaa kun kitaabni dabtaraa kun matatii kun falfalaa kun akkamittiin mana kiristaanaa keessa waggaa hedduu amma kana fagaatu taa'ee dhokatee yoo nagahee jettanii yaaduun keessan hin oolu. Amma yoona kitaabichi mana kiristaanaa keessa jiraachuusaa kan beeku warra hojii falfalaa kana hojjetu kan akka namicha mojorratti hindaaqqoo gurraatti wajjiniin qabame sana malee warreen biraa warri dhugaadhaan waaqayyoo waaqeffatan warri dhugaadhaan waaqayyotti amanan abbootas ta'ee uummanni gonkallee hin beekan. Akkamitti yoo jettanii kitaabni kun kitaabota mana kiristaanaa keenya keessatti tajaajila laatan wajjin walitti makameetu mana kiristaanaa keessa taa'aa ture. Sirriitti hubadhaa. Kitaabonni mana kiristaanaa keenya keessatti tajaajila afura qulqulluudhaaf jedhamanii mana kiristaanaatti bitamanii galan kan akka kitaaba Gitsaawwee, kan akka kitaaba Cuuphaa, kan akka kitaaba Imaamaatii yookiin immoo dhukkubbii gooftaa, kan akka kitaaba Qiddaasee, kan akka macaafa qulqulluu fi kanneen kana fakkaatan hedduu isaanii
tajaajila afura qulqulluu akka laataniif mana kiristaanaa keessa ni kaawwamu. Dabtaroonni, falfaltoonni, xonqaawonnis kitaabuma kana wajjin dhoksanii kaa'an. Akkamitti kaawwamu yoo jettani gubbaa isaa siilii qulqullootaa godhanii fannoo gooftaatiin akkuma kitaabota warra kaanitti diizaayinii kitaabonni mana kiristaanaa keenya ittiin hojjetamaniin hojjetanii gubbaasaa bifa kanaan bareechaniiti kan isaan kaa'an. Gama biraatiin immoo tooftaan isaan ittiin kitaaba sana mana kiristaanaa keessa tursiisan akkamitti yoo jettanii hundi keenya sadarkaa barataa taanee jirrutti kitaabni yookiin dabtarri keenya akka nu jalaati hin xuroofneef yookiin immoo umrii dheeraa akka inni qabaatuuf golgaa yookiin immoo badaa waan jedhamuun ni golgamaa jechuudha. Isaanis fakkeenya kana taasisuudhaan jalasaa kan jiru maalidha yoo jettan kitaabichadha. Gubbaasaa immoo qolasaa gubbaa irratti immoo masqalii kaahanii siilii qulqullootaa kaahanii waraqataan immoo deebisanii irratti golganii akka immoo namoonni irraa saaqanii hin laallellee maal godhanii ni hodhanii jechuudha. Bifa kanaan kitaabicha kaastee gaafa laaltu gubbaan isaa siilii qulqullootaa qaba, akkasuma fannoo qaba. Kanaafuu yoo laalte kitaaba mana kiristaanaa sitti fakkaata. Bifa kanaan mana kiristaanaa keessa kan isaan tursiisan. Namoonni tokko sooshaal miidiyaa irratti ilaalaan ture silaa wanti kuni siilii qulqullootaa qaba, silaa fannoo gooftaa qaba, akkamittiin kitaaba kanaan kitaaba falfalaati jennaa jettanii gaafii kan kaasaa jirtan ni jirtu. Wanti fannoo qabu hundi, wanti siilii qulqullootaa irra jiru hundi kan mana kiristaanaa keenyati, kan keenyadha jennee fudhachuudhaaf hin danda'amu. Sababni isaa maaliif yoo jenne diinni siilii qulqullootaa, maqaa qulqullootaa fayyadamee, fannoo gooftaa fayyadamee akka nuti dogoggora keessa galluuf karaa adda addaatiin yeroo adda addaatti hojii isaa hojjechaa turedha. Fakkeenyaaf caammaa soolii isaa jalatti karaa jalaa fannoo gooftaa irratti kaasanii kaampaanii wajjin walii galuudhaan warri 666 akka nuti fannoo gannuuf akka nuti fannoo irra deemnu gochaan turre. Minxaaf irratti fannoo kaasanii nutti gurguraan turre. Kana gochuu isaanii fannoo irraa akka nuti deemnu, akka nuti fannoo irra jennuufidha, akka nuti Waaqayyoon gaddisiisnuufidha. Fannoon humna keenya jennee waan amannuuf, jaalala fannoodhaaf qabnuuf, kiristaanonni hundi keenya dhimmi kun osoo nuun galin bara dheeraadhaaf wanta fannoon irra jiru kana garuu immoo deebinee kan irra deemnee Waaqayyoon ittiin gaddisiisnu kana fayyadamaa turre. Tokko kana kan isaan godhanii fannoo nu jibbisiisuudhaaf. Lama immoo karaa kanaatiin jaalala fannoodhaaf qabnuuf jennee nuti waan sanatti fayyadamnee akka nuti Waaqayyoon gaddisiisnuu fi karaa sanaaf fayyadamee immoo diinni yookiin hafuurichi hamaan keessa keenya galuuf. Isaanis mala kana tolchanii waan beekaniif. Wanti fannoo qabu hundi kan keenya kan mana kiristaanaati yoo jenne, wanti siilii qabu hundumtuu kan mana kiristaanaa keenya yoo jenne, mana kiristaanaa keenyaan alatti waldaan warra Prootestaantiis fannoo ni qaba. Taadaa keenya jennaare. Waldaan yookiin immoo manni kiristaanaa Kaatolikiis fannoo ni qaba. Siiliin qulqullootaas achi keessa ni jira. Akkaataa waaqeffannaa keenyatu gargari malee bataskaanni isaanii bataskaana keenya fakkaatee ijaaramaa jira. Kanaafuu kan keenya jennee fudhannaare miti. Dogoggoruun qabu. Wanti fannoo qabu hundu kan keenyadha. Wanti siiliin qulqullootaa irra jiru hundu kan keenya jennee fudhachuu hin qabnu. Addaan baasnee ilaaluu qabna kan keenyaa fi kan namaa kan ta'e, kan ormaa kan ta'e ilaaluu qabna. Ergaa Yohaannis 1:4 irratti maal jedha? Hafuurota hunduma hin amaninaa, qoraa ilaalaa, addaan baafadhaa nuun jedha. Addaan baasnee ilaaluu qabna. Addaan baasnee hubannee ilaallu taanaan
kunoo hubannoo dadhabuu keenyarraa kan ka'e namni ilaalu, namni madaalu, namni qoratu dhabamuu isaarraa kan ka'e kitaabni dabtaraa, kitaabni xonqaayii, kitaaba qulqullootaa waliin mana kiristaanaa keessa galeera. Addaan baasuu qabna jechuudha. Isa qofa miti. Har'a warreen xonqaayii hojjetan dabtaroonni karaa adda addaatiin hojii isaanii babal'ifachaa jiru. Mana kiristaanaa keenya keessatti fi mana kiristaanaatiin alatti wanti daldalamaa jiru, wanti gurguramaa jiru, amantaadhaan wal fakkaatee, amantaadhaan wal qabatee kan jiru maalidha yoo jenne waa hedduu kan of keessaa qabu. Fakkeenyaaf mee piyaassaa deemaa Goorgisii jechuun kitaabonni hedduun barri mana qulqullummaa sana fuulduratti sirriitti zaragga'amanii afamanii sirriitti gurguramu. Kitaabonni achitti gurguraman hedduu isaanii kitaaba dabtaraati, kitaaba xonqaayiiti. Gubbaa isaa yoo ilaaltan siilii qulqullootaa qaba, fannoo qaba. Keessa isaa galtanii immoo yoo dubbistanii sakattaatanii ilaaltan yaada Waaqayyoo irraa kan fagaate, macaafa qulqulluudhaan kan wal hin qabanne, hojii falfalaa fi dabtaraa kan qabudha. Kanammoo akka hin beekneef siilii irratti kaasanii diizaayinii kitaabni qulqullootaa ittiin hojjetamuun hojjetanii jalqaba irratti immoo xiksii yookiin immoo caqasa macaafa qulqulluu kaahaniiru. Ati kitaabni kun kitaaba mana qulqullummaati, kitaaba mana kiristaanaati jettee bittaa jechuudha. Namoonni hedduun kitaaba mana kiristaanaati jedhanii bitanii galanii dubbisanii erga jedhanii booda hafuurichi keessa isaanii galee karaa kanaan jireenya isaanii kan miidhe hedduu isaanii jira. Fuulduratti ragaadhaan itti dhufuu dandeenya kana. Dabalata immoo mana kiristaanaa fuulduratti sagalee guddistuudhaan lallabamee wantoonni gurguraman hedduu isaanii jiru. Fannoon kun gisheen maaramiidhaa kan dhufedha, kan eebbifamedha. Fannoo maaramiitii eebbifamaadha. Birrii 10 bitadhaa itti fayyadamaa. Carraan kun akkasiin jalan darbine abbootii gadaama jiraniin kan eebbifamedha. Tisheertiin kun kan eebbifamedha jechuudhaan biizinasii mataa isaanii karaa adda addaatiin hojjechuu bira darbee hojii hafuura hamaatiin immoo namoonni akka hidhamanii fi akka boru iftaan isaan irratti mormii hin kaafneef tooftaa ittiin hafuura hamaa keessa namaa galchan kan fayyadaman biraas ni jira. Yeroo baay'ee argitanitti yoo ta'e kitaaba xiqqoo hojjetanii kitaaba sana immoo gogaadhaan hodhanii gubbaa isaatti immoo siilii qulqullootaa laxxafanii dirsaana Mikaa'elii, dirsaana Gabreeliitii, dirsaana Uraayiliitii bitadhaa. Keessumattuu daa'imman yookiin ijoolleen keessan halkan hirriiba kan dhaban fincaan algaa irratti fincaanii kan sirrakkisan hafuuraan xilaadhaan kan qabamanii furmaatadha. Bitaa jedhanii sagalee guddistuudhaan kaasanii yeroo lallaban ni argina. Namoonni hedduun osoo hin beekin, osoo hin hubatin siilii qulqullootaa waan jaalataniif, qulqulloota waan jaalataniif dirsaana qulqullootaati jedhanii dirsaana daabiloosiin kan bitan hedduu isaanii jiru. Akka ati hin beekne jaalala qulqullootaa waan qabduuf siilii qulqullootaa irratti maxxansan. Akka ati saaqxee ilaalle dubbistee hubattee bira ga'uu hin dandeenye bishaantu gala jenneetu akkana goona jedhanii gogaadhaan hodhan. Kanaan booda ati gubbaasaa ilaaltetu kan mana kiristaanaati jetta. Kitaaba tokko irra isaa ilaalanii murteessuun hin danda'amu. Maaliif yoo jettan kitaabni tokko kitaaba ta'uunsaa kan ittiin beekamu keessa galamee mata duree isaa, baafata isaa, qajeelchi isaa maalinni kaayyoon kitaaba kanaaf maali kan jedhu hubattee yoo hin ilaalin gubbaa ilaaltee kitaabni suni riisiinsaa yookiin immoo ka'umsi mata duree isaa waa sitti toleef kitaabni kun gaariidha jechuu hin dandeessu. Nyaanni tokko gaafa siif dhiyaatu nyaanni kun nyaata gaariidha badaadha jettee addaan baasuu hin dandeessu yoo hin nyaatin. Dhugaatiin tokko dhufee gaafa sii kennamu dhugaatiin kun gaariidha yaraadha jettee kan ittiin addaan baasu dhandhamteeti. Dhugaatiin kun alkoolii qaba hin qabu nama macheessu jettee kan addaan baastu dhandhamteeti. Erga dhandhamtee booddee immoo jireenya kee irratti waan inni
wanta haaraa wanta inni fide irratti hundooftetu dhugaatiin kun alkoolii badaa qabaa jettee murteessite. Wanti hundumtuu akkasumadha. Dhandhamni ilaaluun barbaachisaadha. Kanaaf hafuurota hundumaa hin amaninaa qoraa ilaalaa kan jedhamuuf kanaafidha. Dhimma kanarratti yeroo baay'ee Mammir Tasfaayee Abarraa dubbateera. Kitaaba Tonqolaa mana kiristaanaa fuulduraa keessaa kaasaa barattoonni dilbataa hojii kanarratti hojjedhaa jedhee lallabaa ture. Namni isaa dhaga'u tokko illee hin argamne amma yoona. Galanni Waaqayyoo dhafaatu amma jalqabameera. Hojii kana itti fufaa. Hojii kana itti haafuuf. Mana kiristaanaa keenya haa qulqulleessinu. Manni kiristaanaa keenya qulqulleettidha. Waaqayyoon kan hundeeffamte, dhiiga Kiristoosiin kan hundeeffamte, hojiin xuraa'ummaa keessaa bahuu qaba, hojiin daldala foonii keessaa bahuu qaba. Kiristoos ikkoo hojii daldala foonii warra hojjetan makuraab keessaa, mana qulqullummaa keessaa, manni qulqullummaa koo iddoo daldalaa miti. Isin garuu mana kadhan, manni qulqullummaa koo mana kadhannaati, isin garuu mana daldalaa godhattanii jedhee warra achi keessatti daldala foonii daldalanii kan inni garafee yaase koo isaan akka kanaadha. Har'as hojii daldala foonii, hojii daldala daabiloos mana kiristaanaa keessa warra galchan mana kiristaanaa keessaa baasuun barbaachisaa. Kanaafuu hundumti keessan kiristaana dhugaa yoo taatan, Waaqayyotti kan amantan yoo taatan dhimma kanarratti duula sagalee ta'a mana kiristaanaa keenya. Manni kiristaanaa keenya rakkoo guddaa keessa jirti. Qormaata hedduu keessa jirti. Gubbaadhaan macaafni qulqulluun kaa'ame, jalaan macaafni dabtaraa kaa'ame mana kiristaanaa keessa jira. Gubbaa isaanii kaabbaa godhatanii fannoo qabatanii keessa isaanii immoo bofa ta'anii namoonni hedduun mana kiristaanaa keenya bakka kan hin buune mana kiristaanaa keessa jiru. Kitaabota dabtaraa isaanii gurguratanii shabashabatanii gubboo kennanii mana kiristaanaa keessa galanii iddoo qabatanii taa'anii kan jiran hedduu isaanii jiru. Isaan kanarratti duuluun addaan baasuun barbaachisaa. Waan ati kitaaba dabtaraa bittuuf hin jiru kanaan booda. Waan ati kitaaba Tonqolaa bittee mormatti hidhattuuf hin jiru kanaan booda. Mormatti hidhachuu yoo si barbaachise fannoo gooftaa hidhadhu gahaadha. Dhiigni isaa kan irratti dhangala'e. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Addaamii fi ijoollee Addaam hundumaaf bilisummaa dhugaa kan ittiin kenneef inni gahaadha. Fannoon humna keenya, humni keenya fannoo isaati. Kan nu jabeessu fannoo isaati. Fannoon isaa furaa keenyadha. Fannoon isaa fayyisaa lubbuu keenyati. Warri Yihuudotaa isa ganu nuti garuu itti amanna, warri itti amannu immoo fannichaan ni fayyina. Fayyineeraas jechuun qulqulluun Efreem akkuma dubbate kan nu fayyisuu danda'u fannoo isaati. Saballi isaa nu fayyisuu danda'a. Ibnatiin nu fayyisuu danda'a. Fooniif dhiigni Waaqayyoo nu fayyisuu danda'a. Yoo gaabbii galle, yoo qulqulloofne, laphee qulqulluu yoo qabaanne, yoo amantaa qabaanne, yoo saganne gahaadha kun. Waan kitaaba warra Tonqaay kanarraa kan hafe waan biraa kutata biraa wanta mana keenyatti finnee keenyuuf hin qabnu. Wanta morma keenya irratti, morma ijoollee keenya irratti hiinuuf hin qabnu. Bakka nu gaheera argineerra firii isaa. Nu gaha jedhaa dhaabaa. Bakka nu gaha jedhaa irratti duulaa sagalee taa'aa mana kiristaana dhaaba. Gurguruu yoo barbaachise macaafni qulqulluun haa gurguramu. Gurguruun ni barbaachisa yoo ta'e kiristaanotaaf firuun walgeessuun ni barbaachisa yoo ta'e fannoon Kiristoos haa gurguramu. Isumayyuu abboota mana kiristaanaa keenyaan haa eebbifamu. Kanan taane taanaan eessaa dhufee abbootii akkanaatiin eebbifamee abbootii akkasiitiin akkas ta'e wanti jedhamee siin gooyyomsu nu gooyyomsaa jiru nurraa dhaabbachuu qaba. Baroota baay'eedhaaf gooyyomnee irra waan ta'eef kanaafuu kana hubachuun barbaachisaadha ijoollee Waaqayyoo. Yoo kana hin ta'in manni kiristaanaa keenya qulqullaa'uu hin dandeessu. Kanaafuu egaa hojiin amma hojjetame kun hojii boonsaadha. Mana kiristaanaa keessa waggaa hedduudhaaf dhokatee kan taa'aa ture. Dhaloonni kun mana kiristaanaa keessaa qulqulleessee mana qulqulleetti ishii qulqulluu dhalootaaf dabarsuudhaaf jechaa jiru. Hojii kanarratti isaa waliin taane hojjechuun barbaachisaadha. Bakka jirrutti mana kiristaanaa keenya eeggachuun barbaachisaadha. Mana kiristaanaa keessan eeggadhaa. Abbootiin dhugaa immoo warri dhugaadhaan mana kiristaanaa keessa tajaajiltan maaltu mana kiristaanaa keessa jira jedhaa addaan baasaa ilaalaa. Wanti adda addaa mana kiristaanaadhaaf bitamee gaafa galu mana kiristaanaadhaaf kun fayyadamoo hin fayyadu jedhaati waan mana kiristaanaadhaaf fayyadu qofa ol galchaa. Addaan baasaa ilaalaa to'adhaa sakatta'aa. Dhaloonni jaanja'aa jira. Kanaafuu isa kana hubachuun barbaachisaadha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos isa nuttiin tolis sana, isa nurratti barreeffamee ture sana, garbummaa sana, xuraa'ummaa sana, hojii daabiloos sana fannoo irratti fannifamuudhaan, fannoo irratti cinqirsee
hunduma isaa nurraa barbadeessee bilisa nu baase jedhee Qolaasiyaas boqonnaa 2:14 irratti akka barreeffame kan ittiin bilisa baane humna Waaqayyootiin, kan ittiin bilisa baane humna fannootiin, kan ittiin bilisa baane humna kadhannaatiin. Kanaafuu kana fayyadamu nurra jiraata malee waan biraa nun barbaachisu. Dhaloonni haaraan mana kiristaanaa kanatti dhufu akka hin gufanneef, namoonni amantaatti hin bilchaanne duubatti akka hin deebineef dhimmoota kana qulqulleessanii waan qulqulluu fi sirrii ta'e dhalootaaf dabarsuun barbaachisaadha. Malee kutata mana qulqullummaa keessatti ol guurramee waan qulqulluu wajjin taa'e walitti qabnee dhalootaaf dabarsina taanaan rakkisaadha. Dhaloonni amma jiru immoo kana hubachuudhaan waan xuraa'aa fi waan qulqulluu addaan baafachuudhaan mana kiristaanaa keenyaaf sagalee ta'uudhaan irratti hojjechuun barbaachisaadha. Kanaafiyyuu galanni fi ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Hojiin diinaa, hojiin dabtaraa, hojiin xonqolaa itti fufeetu jira jechuudha ba'uunsaa. Kanaaf Waaqayyoodhaaf galanni haa ta'u. Hojiin dabtaraa kanaan booda hin milkaa'u. Hojiin falfalaa kanaan booda hin milkaa'u. Hundumti keessan kiristaanonni hundumtu mana kiristaanaa keessaniif cimaa dhaabbadhaa. Hojii falfalaa kanaan mormaa, seexanaan mormaa. Waaqayyoodhaaf tole jedha innis isin dhiisee baqate jechuudhaan macaafa Yaaqoob boqonnaa 4:7 irratti akka dubbate waan kanaan mormuu qabna. Wanti kun nu dhiisee mana kiristaanaa keenya dhiisee jireenya keenya dhiisee baqachuu bahuutu qaba. Kanaafuu mana kiristaanaa keenya qulqulleessutu nurra jiraata. Boru seenaan nu gaafata. Osoo dhageenyu, osoo arginu, osoo ilaallu, osoo wanti adda addaa mana kiristaanaa keessatti wanti hamaan deemaa jiru osoo ilaallu callisnee nan ilaallatu maalla dhibdeedhaan jennee bira yoo darbine boru Waaqayyoonis nu gaafata, seenaanis nu gaafata waan ta'eef kanarratti cimnee osoo duubatti hin deebiin kutannoodhaan hojjechuutu nurra jiraata. Waaqayyoonis nu gargaara. Jabaadhaa, bakkuma jirtanitti cimaa dhaabbadhaa, kadhannaa keessaniin cimaa. Wanti haaraan gaafa dhufu irraafamina. Wanti nama raasu hin jiru. Waaqayyoon guddaa kan nama raasu, kan nama dhiphisu hunda dabarsuu kan danda'u Waaqayyoon qabadhaa. Amantaa keessanitti cimaatii dhaabbadhaa. Waan isiniif hin galle immoo abboota keessanitti siqaatii gaafadhaa malee irraafaminaa, hin sodaatinaa. Mana kiristaanaa keessatti kuni ta'ee, mana kiristaanaa keessatti suni ta'ee jedhamee oduun gaafa odeeffamu irrifatinaa. Amantaa keessan hin jibbinaa. Maaliif manni kiristaanaa qulqullaa'aa jirti malee xuraa'aa hin jirtu. Xuraa'ummaati mana qulqullummaa keessa, warra xuraa'onni mana qulqullummaa keessa wanta kaa'antu bahaa jira malee manni kiristaanaa xuraa'ummaa hin qabdu, qulqulleettidha. Warra xuraa'aniyyuu kan qulqulleessitudha. Kanaafuu raafamuun nurra hin jiraatu. Waan ta'eef, waan argineef, waan dhageenyeef raafamuutu nurra hin jiraatu. Kun immoo ta'uusaa dirqamadha. Kun immoo ta'uunsaa dirqamadha waan ta'eefiyyuu irratti hojjechuu danda'utu nurra jiraata. Yeroo biraatti immoo mana kiristaanaa keenya keessatti karaa adda addaatiin daldala akkamiitu deemaa jira kan jedhu sirriitti kan ilaallu ta'a. Dabalataan immoo abbootii mana kiristaanaa warra dhugaadhaan hojjechaa jiran irratti fiilmiin sobaa, fiilmiin jibbaa adda addaa hojjetamaa jira. Isa kanas gabbaafnee kan ilaallu ta'a. Waaqayyo gooftaan nu eegee, nu tiksee warra hamoota kana hunduma, warra jalloota kana hundumaaf laphee kennee akka isaan gaabbii galan, akka isaan laphee isaanii jijjiirratan isaan taasisee kan didanii immoo laphee isaanii jijjiirrachuu didan Waaqayyoon mana kiristaanaa keenya keessaa baase mana kiristaanaa keenya nuuf haa qulqulleessu. Hunduma keessaaf faana Waaqayyoon haa ta'u. Wasbaata ለእግዚአብሔር።